Waaw 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 baga gammaddee baga injifattee biiftuu congratulation baga gammaddee baga injifannoo irra oolte akkuma dhaaddattetti baga injifattee nama mormate waa injifataa mormattee waa injifattee baga gammaddee mabruuk siin jennee jira akka fedhii keetii akka baguma sii ta'e baga injifannoon galte baay'ee tokko namatti toltaa jechuudha. Jabaadha malee mormadha injifannoon gadi ammallee waa hundaayyuu jechuudha. Akkasii akkuma dhaaddattetti injifannoon galte habiibtii baga gammaddee gammachuu kolfaati kun amma gammachuu kolfiti injifannoon galte jechuudha. Baga injifatte injifannoon kan kee nama gammachiisaa jechuudha. Silaa odoo injifachuu baattee haadha masaanuu taate baga injifattee tokkoffaa taate ammallee injifannoo irraan jabaadhu jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube channel kee jalatti argamtan welcome ashama harka fuune hundi keessanuu alaa fi keessatti akka guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne baga jiraattan hundumti keessanuu alaaf biyyeessa nageenyi kee qilleensarraa sana qaqqabuu warroon jalqabarraa hanga ammaa nu hordofaa turtan hedduu naaf galatooma. Ammallee like share gochuun dagatinaa viidiyoon kiyyoo isinitti tole like share godhaa na jajjabeessa. Warroon haaraa dhuftanillee welcome ani haa dhufu baga nagaan gama YouTube channel kiyyaa dhuftanii seenaa subscribe like share godhaa commenti akkasuma yaada keessan barreessaa isiniin jedha. Akkasii gartoota kee viidiyoon kiyyaarraa waa'ee biiftuuti wal dorgommiin akkuma asiin dura ture nama sadii mormii nama lamaan qorataa irratti ture. Amma immoo biqiltuun jaarsa bira argattee jirti. Injifannoo galmeessinee jetti biiftuun baga mormattee baga injifannollee galmeessite. Nama jechuun nama injifannoo galchee jechuudha. Injifannoo agarsiisuu keetiif hedduu siif gammannee jirra. Silaa haadha masaanuu taatee jirta osoo injifachuu baatte. Kanaafuu moo'attee jirta baga injifannoo galchitee moo'attee baga gammaddee seen jenna biiftuu. Du'ee argama malee mana biraa eenyu hin jenne akkuma jettee dhaaddattetti injifannoo galchitee baga gammaddee mabruuk siin jennee jirra. Ammallee jabaadhu injifannoon kan kee itti hafuuf injifannoo siif haa ta'u. Kanaafuu namoonni birallee nama dubartiin biraa abbaa manaa keessan irratti darabamuuf deemtu isin harka fudhachuuf deemtu akka biiftuu kanatti injifannoo galchuu qabdanii mormattanii walaloo dhiisii jettaniini kaan dhiisii jettaniini injifannoo galchuu qabdanii. Akkasuma yeroo gabaa keessatti injifannoo galchitee baga gammaddee siin jenna biiftuu akkuma dhaaddattetti injifannoo galchite siif haa mijaa'u haalli hundi siin jenna. Hedduu tokko namatti tolaa jechuudha. Biqiltuulleen jaarsa bira argattee amma isii wajji dura wal mormaa turte jaarsa bira argattee amma jaarsi kan biiftuu qofa ta'ee jira jechuudha. Akkuma san biiftuu baga kan kee qofa ta'ee baga akkuma itti dhaaddattetti walaloo sanoo dhiisiste moo akkami? Kuno hanguma ati mormii kaaste dubartii meeqatu dhufe abbaa manaa kan kee kati barbaaddu kana irratti dubartii meeqatu dhufe sababa walaloo kanaati bar wanni dubartii meeqa harkise. Akkasii baga injifattee amma abbatu tolfataa abbatu qabaa jabaa qabataa qabadhu bakka akka lamuuta tabiraas jidduun seen akka duraa mormii sirra dhiyeessite. Namni takka injifate lammatan injifatuun dadhabuu jabaadhu malee qabaa jabeessi kalaas eega injifatte tolchi qabaa jabeeffadhu sirriitti jechuudha. Mormiin kan kee hedduu namatti tolaa baay'ee moromte laayif irratti jechuudha. Du'ee argama kan keessattuu nama kolfisiisa. Baay'ee ofirraa mormatte lakki namni ofirraa mormatu malee waan injifatu hedduu namatti tolaa. Baga injifattee obboleettii teenya biiftuu baga gammaddee malee injifannoon gammachuu irraan haa taatu.
injifatamuu malee injifannoo argisiisuu malee injifatamuu hunduma keessan irraayyuu haa qabu. Inshaallah biqiltuulee rabbiin abbaa manaa haroo argatte kana abbaa manaa gaarii haa ta'uufi namuu tokkuma tokko yoo qabate wayyaa lama yoo qabate cinqii fi yaaddoodha. Lamaan gizee ammaa kana keessatti inni ulfaataa osoo akka duraanii taate uumaa miti. Amma gizee ammaa kana keessatti lamaan eenyu jechuun namni duraanitiif namni ammaa tokko miti jechuudha. Akkasii baga gammaddanii mormii laayifii guyyoota dheeratiin booda milkii injifannoo argattee jirta biiftuun. Akkasii biiftuun injifannoo argattee jirti. Injifannoo kan kee kana argattee jabeeffadhu jennaani eega argatte lugaama tolchisirritti akka ajaa'ibaatitti lugaama tolfadhu. Lugaama tolfattu malee injifannoo kana giddiin namni nama harkaa baafata. Injifannoo nama injifate kanallee nama dagachiise. Akkasii lamaan nyaamuun gammachuu tante sii gammannee jirraa jechuudha. Hedduu tokko namatti tola. Haala fi amalli kan kee injifannoon kan kee hedduu tokko das nama jedha. Ammallee akkanuma itti fufii jenna. Akkasii gammachuun kan kee gammachuu kenna ammallee kana caala gammadii jiraadhu. Injifannoo kan keetii wajjii jenna biiftu. Egaa hordoftoota kiyya biiftuuni akkuma dhaadatte dhaadatuu bichaa miti. Akkuma mormii kaaftetti injifannoo argisiistee jirti jechuudha. Injifannoo mormii yeroo dheeraaf laayivii irratti dabarsaa turte. Amma bar injifannoo galchinee. Injifannoon biiftuu kana fakkaataa waan hedduu tokko namatti toluudha. Baay'ee tokko nama gammachiisa. Namoonni bultii nama mormii osoo dhiirri hedduu jiru jaarsa namaa fudhachuuf mormii wal mormitanii osoo kama biraatitti heerumtanii kanama tokko dhiistanii yeroo ammaa kana keessattuu kanama tokko irratti mormiin baay'ataa jechuudha. Bakka hedduu dubartiin baay'een jaartii qabu heerumti. Osoo waan fuudhuun dhabee taa'uu guuteera dhiirri jechuudha. Dhiirsee barbaadan guutee jira. Maal akka ta'an hin beeku. Ka jaartii duraa kanarratti harkifataa jechuudha namni yeroo ammaa kana. Kanaaf biiftoleen ofirraa mormattee mormii jabaan ofirraa qabdee jirti. Baga mormattee osoo mormachuu baatte haadha masaanuu taatee jirti. Mormiin immoo bareedaa ammallee itti fufuu qabdi. Mormii ofii kana jabaattee ammallee isii bichaa miti namni akka isii namni haala jiruu abbaa manaatiif jiruu jidduu isaanii namni seena ofirraa mormatee yoo jabaate malee yoo callisee abbaan manaa kiyyaanuma jaalataa namallee lakkita biraan barbaadu jedhanii yoo ta'anii osoo namni quban qabne tabiraa ilaalaa jechuudha. Kanaafuu jabaatanii ofirraa mormatanii abbaa manaa ofii lugaama jabeeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Dhiirri dhabameeti miti amma yoo akkana jedhu kana dhiirri guutee marga lafaati. Garuu bultii awwala ijaaratanii lammata ijaaratuun immoo baay'ee tokko ulfaataa jechuudha. Nama kama ganama haalaaf amala kan keetii wal baratte santu wayyaa jechuudha. Namni 10 illee bahee yoo heerume garuu namuma bultii takkatti hin jiraate wayyaa nama 10 heeruma irraa nama bultii takkatti keessa oofsee taa'e wayyaa jechuudha. Kanaafi namni jaarsuma isaa ka awwala san jabeeffata. Akka namni biraa ittiin seenne mormii jabeeffateetiniin akka biiftuu kanatti ofirraa qabda godhee gabee injifannoo argisiisuu qaba. Akkasii biiftuun haala kanaan gammaddee gammachuu fi injifannoo argisiistee gammaddee baga gammaddee rabbiin hunduma keessan irraayyuu haa qabu. Dhalaa jaarsa keessan isin jala fudhachuuf deemtu dhalaa jaarsa keessan isin wal mormitu rabbiin isin irraa haa qabu. Warra waan namaatitti harki isin gamu kama biraa rabbi isin haa baasu. Waan qophaa'ee abbaan tokko qopheesse fudhachuuf deemuu dhiisati ofii deema haarawa keessanii haarawa jaarsa haarawa heerumaati. Jaarsuma keessan san akka ajaa'ibaatitti wajjin jiraadha malee jaarsa namaa fudhachuuf hin deemina.
jaarsuma guutee kan fuudhinii kan waan fuudhuun dhabee tokko tokko bar jaalala wallaaleetii miti gabbarri qaala'ee maaliin fuudhaaf ta'a nama akkasii sanitti maallaqa illee kennuufii barbaadan rakkataa waan fuudhuun dhabeetiniin bakka ani waan fuudhuun hin qabu jedhee sabbaree taa'u akkasii sanitti deema heeruma warroonni jaarsa namaatti qalbiin isin gamtu jechuudha. Deema isaa birrii ergaa fi mana haa ijaaratee isinillee fuudhee jaartii haa godhatu aanjaa harkee yeroo ammaa kana dubartimatu wa'amaraa sirreessaa kanaafuu miskiina waan dalagu dhabe hojii dhabe kan maallaqa dhabe akkasii sanitti deema heerumaati abbaa manaa godhadha warroonni jaarsa namaa itti gamtanii jechuudha. Ka isaan amma onnaayidii gubbarratti wal morman kana bichaa miti baay'eedha dubartiin ka jaartii qabutti heerumte jechuudha. Warroonni akkasii sanillee keessa barumsa ta'a egaa viidiyoon kee har'a kana fakkaata baay'ee hordoftoota kiyya.